raadiyoo Finfinneeti. Raadiyoon Finfinnee sagantaa isaa torbanitti guyyaa tokko gaafa qibxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti isiniif dabarsu amma jalqaba. Yooyyaa nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan hundatti isin qaqqabu dhaggeeffattoota keenya ashamaa harrii qibxataa hagayya 29 barri 2017. Qophii keenya torbee keessatti kutaa tokkoffaa Gaafiif Deebii maanguddoo Oromoo Obbo Lubee Birruu waliin goone isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akkuma kutaa lammaffaa isaa dhaggeeffachuuf nu eeggachaa jiraachuu keessan karaa marsaalee hawaasummaa keenya nu beeksisaa jirtan har'a qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraattiin waliin haa ta'u kan isiniin jedhu an Odaa Sabaatii dursa oduu gurguddoo torbaniin isin dhageessisa. Mormiin lagannaa gabaa kan uummanni Oromoo guyyoota shaniif karoorfate guyyaa sadaffaa irratti goolabamee jira. Kaayyoon mormii kanaa hidhamtootni siyaasaa yaa'ikaman gibirri humnaa ol nurratti fe'ame nuuf asirratu akkasumas waraanni karaa baha Oromiyaa naannoo Somaaliyaa irraa nurratti baname nurraa haa dhaabbatu kan jedhu ture. Lagannaan gabaa kun guyyaa sadaffaa irratti kan goolabameef uummanni Oromoo tokkummaan isaa humna ta'uu alagaaf irratti waan agarsiiseef akkasumas galmi lagannaa kanaa guyyoota 3 keessatti waan abuurameef ta'uun dubbatameera. Haa ta'u malee mootummaan gaaffilee gaafatamaniif yeroo gabaabaa keessatti deebii quubsaa kan hin kennine yoo ta'e yeroo barbaachisaatti tarsiimoo addaatiin kan qindaa'u ta'uu qeerroon karaa sabaa himaalii garaagaraa gabaasaa jiru. Boombiin Oromiyaa keessatti dhohee namoota 13 madeessee jira jedha Afrikaan News. Boombiin dhohe kun Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessatti yoo ta'u dhohinsi kunis guyyaa lammaffaa lagannaa gabaa uummataan geggeeffamaa jiru irratti akka ta'edha Afrikaan News kan gabaase. Gochi kun namoota lagannaa gabaa irratti hirmaachuu didan jiilchuuf kan raawwatedha yaadi jedhu gama aangawoota mootummaatiin dubbatamaa kan jiru yoo ta'u gama birootiin ammoo dhohinsi kun magaalaa Jimmaa keessatti naannoo sabaaf sablammootni baay'atanitti ta'uu fi guyyaa Oromiyaa keessatti lagannaan gabaa geggeeffamaa jiru irratti ta'uun isaa shira uummata Oromoof saboota biroo gidduutti rakkoo uumuuf yaadameera jechuun kan ibsanis ni jiru. Haaluma wal fakkaatuun torban darban keessa yeroo lagannaan gabaa naannoo Amaaraa magaalaa Baardaar keessatti geggeeffamaa turetti dhohinsi boombii magaalicha keessatti raawwachuun wal qabatee daldaltootni hedduun mana hidhaatti guuramaa kan turan ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Kanaadaaf Ameerikaa ammas irra deebi'uun lammiileen isaanii gara Itoophiyaa yeroo deeman of eeggannoo guddaa gochuu akka qaban akeekkachiisanii jiru. Akeekkachiisni kunis sodaa tasgabbiin dhabamuu Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti mul'achaa jiruun kan wal qabate ta'uun isaa beekamee jira. Konsertiin weellisaan afaan Amaaraa Teedii Afroo bara haaraatti qopheeffate mootummaadhaan jalaa haqamuu sabaa himaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Teedii Afroon ilaalcha tokkummaa Itoophiyaa dhaadessuudhaan namoota hedduu biratti beekamtii kan argate yoo ta'u gama birootiin ammoo Teediin ilaalcha tokkummaa Itoophiyaa kan eenyummaa sabaaf sablammootaa hin keessummeessine babal'isuu fi seenaalee saboota mufachiisan akka gootummaatti faarsuu isaatiin namoota hedduu biratti jibbama. Waldanda'insi ilaalchaa fi tokkummaan garaagarummaa walii kabajuu irratti hundaa'e biyyattii keessatti akka hin jiraanneef osoo beekuusaa ta'u osoo hin beekin hojjechuun isaas waliigaltee uummataaf hamaadha jedhanii kan isa komatanis hedduudha. Gaazexeessaan dhalataa Ameerikaa tokko wal waraansa Sudaan Kibbaa keessatti kan ajjeefame torban darbee kana ture. Gaazexeessaan Kiristoofer Aleen jedhamu kun kan ajjeefame osoo mormitoota mootummaa Sudaan waliin jiru qarqara daangaa Sudaaniif Ugaandaa irratti akka ta'edha. Biyyi Sudaan Kibbaa waggoota arfan darbaniif wal waraansa hamaa keessatti kuftee kan jirtu yoo ta'u lammiileen ishee miliyoonaan lakkaa'amanis biyya irraa baqachuuf dirqamanii jiru. Mootummaan Ameerikaa biyyootii lammii isaanii yeroo deebisnu nurraa fudhachuu didanirra qoqqobbii viizaa keenya jedhe. Biyyootii maqaan dhaaman keessaas Eertiriyaan sadarkaa duraa irratti argamti. Kanarraaf qindeeffanne oduun keenyas haga kana. Dhaggeeffattoota keenya kuni Obbo Lubee Birruuti kutaa lammaffaa walitti deebineerra kutaa tokkoffaa isaa torban darbee dabarsinee
innis YouTube, Facebook irraa inni argama. Egaa kutaa lammaffaa bakkuma dhaabne itti fufna. Obbo Lubee isinillee ulfaadhaa yeroo keessaniif yeroo lammaffaaf nutti deebi'uu keessanii fi bakkuma itti dhaabne itti fufna. Bakki itti dhaabne warri Maccaaf Tuulamaa Awaash asin ceeyinaa yoo ejeja kana diddanii laga Aqaaqii asin ceeyinaa yoo kana diddan dhiiga dhangala'uuf itti gaafatamtu otoo jedhamu diddanii deemtanii dheeraa deemtanii achitti islaama kiristaana otoo hin jenne akka aadaa oromootitti hangafti sangaasinii qalee innis haajii ture yeroo sanatti umrii isaanii waggaa 90 olii isaanis immoo islaama biraan gaafanne keessattuu amantaa ortodoksii keessatti cimina kan qabu jeneraal Taaddasaadhanii maaf dhaabbattee na laalta kootu gaafanaa qabi Taaddasaa jedhaniini islaamniif kiristaanni waliin qalee sunis kanaan dura ulmaan Oromoo amantaadhaan adda baasanii wallagachiisan gaafa san hedduudhaaf bade gaafa sana cabe jedhamee Oromoon islaamaaf kiristaana jedhee adda ba'uu gaafti dhiise gaafa sana kan jedhu irratti dhaabne egaa sumarraatti fufna. Walumaa galatti garuu maaliif Maccaaf Tuulamni walgayii sana dheeratti qopheeffate? Kaayyoon Maccaaf Tuulamaa maal ture? Maal gochuu dheeraa deemtan? Asirratti fufna Obbo Lubee. Tole gaariidha. Kan dheeraatti qopheeche nama lama turanii tokko Obbo Hordofaa jedhama maqaa abbaasaa hin beeku. Inni baay'ee beekamaadha. Iddirii 50 irratti mataa ture. Isatu oofaa ture. Iddirii biyya sanii 50 jechaan gaa baay'eedha. Inni miseensa ture. Obbo Hordofaani hamma dhiyoo kanaatitti illee erga deebi'ee Maccaa Tuulamni bara mootummaa ce'umsaa san deebi'ee isaan booda erga deebi'ee dhaabbate namoota eebbisan keessaa tokko ture. Hordofaani inni irraanfatamuu qabu isa ture kan wal quunnamsiise. Hordofaan immoo Haji Roobalee ture wajjiniin wal beekuma duwwaa odoon hin ta'in walis quunnamtii qabu, mana waliitis hin naqu, jaalaltee waliitis hin qabu. Jarreen kana lamaantu qophii dheeraa kana qopheeche. Egaa maaliif warri namoonni miseensonni Maccaa Tuulamaa shaggaruma dhiisanii shaggaruma duwwaa atti walitti qabamuu dhiisanii akkuma dhaaba biraa achumatti hafuu dhiisanii maaliif baadiyaa keessa olii gadi deddeemuu kan jedhamu natti fakkaate. Gaafin tokko maaliif deemuu maaliif ba'u magaalarraa kan jedhamu natti fakkaate. Inni durumaan dursamee dhaabni Maccaa Tuulamaa kan dhaabbate namoota magaalaa keessa jiran rakkoo isaanii kan magaalaa keessa furuuf hin turre. Maalinni kan itti kaanii barmoota kan hin baratini namni shaggari kotobee dabarraan manni barmootaa tokkollee hin jiru hamma dhaqee kunoo dabra biraan ga'utti abbichuun mana barmootaa tokkollee hin qabu. Karaa Asmaraa kanaan hoo deemne karaa Goojjaan deemamuun immoo manni barmootaa sululta irraa kaasee humtuu hin jiru. Kan Fiichee malee homaa dhageenyee hin beeknu. Inni immoo nafxanyootaaf ijaarame. Kanaaf karaa Gadaanuu kana karaa lixa biiftuutiinis akkasitti manni barmootaa dabreeti kan jiru. Karaa Jimmaa humtuu hin jiru. Kan Tullu Boolloo xinnoon takkatu jira. Saniin achi hamma Walisoo ga'utti manni barmootaa hin jiru. Karaa Bishooftuu kana xiqqoo manni barmootaallee jira. Inni immoo warra nafxanyootaa fi Bishooftuu fa'aa kan jiru. Achitti Adaamaa fa'aa isaan immoo nafxanyootatu keessa jira. Kanaaf hoggaansitti immoo biyya biraa kan akka Baalee kan akka Arsii kana dhugaan maa humtuu hin jiru. Manni barmootaa haayiskuulii takka faa lama fa'aa kan jiru. Akkasuma karaa baay'ee humtuu manni barmootaa hin jiru. Namni keenya hin baranne kan akka Taaddasaa Birruu kun jeneraal Taaddasaa Birruu barmootaan biyya keessatti babal'isaa
akka babal'atu jedhee barmoota irratti oggaa inni ummata barsiisuudhaaf duula kaasu kan dhoowwame hin barsiisini ummata kana nu beeyii qabnee kan teenye waan hin baratanii fi hoo baratanii nun teechisanii ammallee taanaan oggaa dhibbammoo duubatti deebisuun nurra jira. Nu wajjiniin qixxee tarkaaffachuun akkuma biyya Amaaratti godhamu manni barmootaa biyya isaaniitti irratti ta'uun kuni isaan namoota isaan keessa magarsa kan qaban kan akka tasaa jiraniinuu rakkoo qabna. Kanaaf mana barmootaa hin barbaachisu kan jedhamu kana kan Taaddasaa aarsee Maccaatuu lamatti make. Sababa kanaan aaree Maccaatuu lamatti makame Jeneraal Taaddasaa Birruu. Egaa mana barmootatiin kan ka'ane Hayilamaariyaam jeennataan ciisanii Koree ilaalamuu qixxeessa fi Hayilamaariyaam Gammadaa namni keenya barachuu qaba jedhaniiti. Kanaaf baadiyaa deemuu isaaf deebiin isaa baadiyaa kan deeman nama keenya bira gahanii horii walitti guuraa nus isin qarqaarra kan barsiisu isiniif kennina isin mana ijaarutti nu qarqaaraa jedhanii ummata isaanii san akka mana barmootaa baratan akka dhaabbatan akka ijoolleen isaanii immoo mana barmootaa ooltu kana gochuu kan lammataa dhugaa himuudhaaf manni hospitaalaa durdhiisi ammallee hospitaalli hammana of ga'e hin jiru namni tokko na yaadadha karaa aabbuu kanatti intalti takka dhukkubsattee saniin achi odoo qabanii karaa Bishooftuutiin deemanuu karaatti duute dhiigni dhangala'ee waan biraati miti kan akkasii kana bakkumti itti dhiiga dhaabanuu hin jiru kiliinikiin gaariin hin jiru akkuma gaafa duraa haasa'e natti fakkaata nama keenya busaatu fixa odoo tolaan faranjiin tolaan kiliinii kenniti kan mataa duraa akka furmaata namaa ta'u namoonni keenya baay'een biyya gammoojjii keessa jiran waa tokkoon qabanii kana kiliinikiin dhaabbatee hin beeku hospitaalli illee guddaadha kiliinikumallee hin qabnu kanarratti baay'ee xiyyeeffatanii karaan hin jiru bakka deemaniin barsiisan illee ji'a 3 ji'a 4 booddee damootni sadaqaba namni miilan deemuu hin barbaadan keessattuu ganna ugaa ta'e agabuma isaa warruma biyyaarraa nyaatanii jiraatu maleedha rakkoo baay'eetu ture uggaasan kanaaf baadiyaa deemuun baadiyaa dhaqanii warra biyyaa wajjiniin walitti haasa'uun barbaachisaa ta'e kanaaf deema Maccaatuu lamni shaggar keessatti hidhameetuma torbaniin achumatti wal arguu dhiisee torban tokko biyya baadiyaa deema kan isaan xiyyeeffatan biyya hundumaa'u hamma Ilubaaboorraa ka'ee Jimmarraa ka'ee oggaasanitti isaanii xaqlaa gizaatii jedhu xaqlaa gizaatii Oromoo hundumaa Walloo dabalatee biyya kana irratti xiyyeeffatanii turanii deemuudhaaf kana keessa calqaban oggaa calqabanii biyya akkuma bakka 12 deemuu doon ta'in warruma qophaa'eetu isaan waama qophoofnee jirraa koottaa jedhuuni oggaa san naqanii eenyummaa isaanii beeksisanii gorsa qaban kennanii isaanirraas komii isaan qaban dhaggeeffatanii karaa furmaanni itti godhamus booda waliin haasa'u ummata sin kakaasu irsaasii bitaa jedhu daftara bitadhaa jedhu wal barsiisaa jedhu ijoolleen teenya kan baratte hoomanni barmootaa cufame baadiyaa keessa deemanii akka barsiisan isinii gadi dhufan qochisiisurra akka isin barsiisan godhaadhaa jedhu gorsa baay'eedha kanan sittimu kanaafi kan deeman sababa kanaa jedhaniiti biyya baay'ee deemamee jira reefu gara waliin hin geenye biyya kanaaf deemanii kana barsiisuudhaaf walis baruudha.
Baay'ee bareeda. Dheeratti kana gootanii uummatas kakaastanii uummanni akka baratu mana barumsaas akka ijaarratu maanguddoon ijoollee isaanii akka barsiifatanii milkooftanii Finfinneetti ol deebitanii sana booda maaltu ture kaameettaa fufu? Beektaa dheeratti akkuma waldaa sanii guyyaa milkiidhumaan oolamee namnis wajjiniin nyaatee wajjiniin dhugee wajjiniin sirbee keechattuu dubartiin arsii waan aadaa Oromoo kan yeroo baay'eedhaaf irraanfatamee hunda fidanii cuukkootu jira, caccabsaatu jira, baay'eetu jira. Achitti guyyaa san dheechanii isas nyaatanii ka'anii mana isaaniitti hoggaa galan poolisiin saayiluu difaa'ee hammi tokko kan duraan dhokatanii jiran namni dunkaanii hoggaa diigutti jiru dhufanii achi waan irraa hafe saamanii nyaatanii intala takka maaliif nyaattu jettee hoggaa ishiin dhoowwuu barbaaddu xiyyiitiidhaan ajjeesan. Gaafa san nama tokko ishiinis dubartii takka kan duute isaa'uu kan ajjeefameef seeran waa gaafataman jedhanii jaarsoliin arsii keechaa wal filanii shaggaritti mana akliiluu qe'ee akliiluu habtee deemanii itti iyyatanii biiroo isaa deemanii itti iyyatanii gadumaa ba'ee laaluu namumti isaan dubbisuu hin dhabame saniin achuma turaniiti dhaaba maccaa tuulamaa kan shaggar keecha irratti argamanii haajii roobalee gaafa sanii hoggaa dhufuu namni biyya baay'eedhaa kan dhufan namni garuu waan baay'ee waan garaa nama raasuu waan Minilik Oromoo godhuu akkatti Oromoof Oromoo jiillee fi arsii akkamitti akka wal waraansisanii waan nurratti hojjetamu yeroo baay'ee barruu irratti agarru kana hundumaa baay'ee isaa waan ijaan argee akka gaaritti nutti ibsee waan nama gammachiisus baay'ee gootummaa Oromoo kan calaqqisu waan nama boochisus baay'ee qarqaarsa dhabuudhanii kan ummata Oromoo irra ga'e nutti mee erga oggaasaniiti Oromoon maccaa tuulamaa namuma ibidda qabate ta'an. Saniin achi Haile Sillaaseen naga'ee koottaa yaa jarana hinaa sofnaa koottaa jennaani ani achan jira gaaf tokko koottaa kan jedhame sani barruu dubbifamee fi yennaani haasaa irratti gaa maaliif dhaqnaa nu biyya keenya jirraa abbaan nu barbaadu nuttaa dhufu maleedha kan jedhamu hunda haasaamaa ture. Innis booda fiixan hin baafne wal guuranii warri barbaadaman warri Haile Sillaaseen barbaadu dhaqanii kana keessatti Koloneel Alamuu Qixxeechaa keessa jira, obbo Hayilamaariyaam Gammadaa keessa jira, akkasumas Qanyaazmach Bokonnon Wasanuu keessa jiru. Namoota baay'eedha warri kanarratti akka dhaqanii godhamu. Amma gaa Zawga Booji'aa keessa jira. Egaa deemnani oggaa wajjiniin Haile Sillaasee wajjiniin oggaa san maalinni rakkoon keechanii maal isinii goonu mootummaan maal isinirraa hanqisee isinii maal akka isinii goonu barbaaddu jedhee Haile Sillaaseen gaa jara kana Dajjaazmaashiif maalii jedhee warqii fi kaabbaatti kaa'ee maccaa tuulamaa afaan qabachiisuuf ture jennaani waa'ee maali Oromooni maalinni hammana isin Oromoo kan jettanii jennaani anin beeku isaan keechaa gaa tokko hookan Hayilamaariyaam Gammadaa hookan Koloneel Alamuu isaan malamaan keechaa tokko maaloo jaalooyi atumtuu mataa keetinii Oromoo ofirraa qabdaa jennaan callisi kana eenyutu nutti misiin jedheeni maaliif na salphiftaadhan egaa saniin achi isaan homaa hin goone nun tuqina dhaaba keechan hin tuqnu garuu shaggarii hin bayna adabadhaati maccaa tuulama keechan akka hin tuqamne ajaja dabarsina adabadhaati
asuma magaaladhuma shaggar keessatti dhaaba keessan ooffadhaadha jedhamee gadi lakkifame isaan immoo kun mana hidhaati gadi hin bayinaanuun jedhu aqaaqii ceenu sabbata geenyu hoolota geenyu qabaniin nu hidhu akkamitti biyya keenya keessatti akka hin deemne dhoowwamna firoota qabnuun akkamitti addaan nu godhu biyya Oromiyaa keessa bakka hundumaa deemuun nurra jira kuni akkamitti nurra gahaa kan jedhamuun deebi'anii waan isaanirra gahe Maccaatu Lamaatti hoggaa himanii namni maraatee egaa hoggaa sanii qabe maal walirraa qabnaan dhiyaate walitti gaarreeffachuun dhiyaate gaazexaa Oromoo Maccaatu Lama irratti baasuun calqabame karaa isaaniitiin Oromoon immoo gaazexaa irratti hoggaa baasuu barbaade hin baasanii fi oduma akkasitti wal nyaanyaatu booda qophii gaariitu godhame qophiin godhame kuni amma qophaa'uu jalqabe ufirraa dhoowwuudhaaf Oromoon ufirraa dhoowwuudhaaf rakkoo dhuftu hundumaa ufirraa dhoowwuudhaaf egaa ufirraa dhoowwuudhaaf hoggaan jedhe akkanumaan harka duwwaa meti beektaa jeneraala torbatu ture Maccaatu Lamatti kan miseensa ta'e qulqulluu Oromoo kan ta'an jarreen kun hundumtuu quba qabu maqaa isaanii yaadachuu dandeenya warri yaadadhu jeneraali Daawit Abdiiti jeneraali Abbabaa Gammadaati jeneraali Urgeechaa Safaraati jeneraaliin karaa Sidaamoo kana wanno kan qabate jeneraali eenyuti tokko jeneraaliin jira Taaddasaadha jeneraal Taaddasaa Birruuti jeneraali Jaagamaa Keelloo du'eera jeneraal Jaagamaa Keellooti jeneraal Waaqjiraa Sardaati jeneraali lamaan tokkotu na hafa jarreen kuni dhugumaan dhaaba Maccaatu Lama hunduu baadiyaa warra dhufanii beeki warra shaggaritti dhalatee miti abbaa fi haadha biratti kan dhalatanii guddatanii baay'een isaanii qotiisa keessa ba'aniiti loltuu ta'anii achitti wattaadara keessa seenan sababa kanaani jarreen kun ammallee taananii wal qunnamtiinii fi hundeen isaan biyya ofirraa qabaniin irraanfatamne jarreen kun wanni himamu hundumtuu waan ta'eef dhugaa sanirra dhaabbachuun barbaanne kanaaf Maccaatu Lama garaadhuma qulqulluudhaan hundumti isaaniitu kan jaalala irraa qabanii turanii egaa jarreen kanarratti abdii guddaa qabaa ture Maccaatu Lamni waan loltuu Haile Sillaasee Kibir Zabanyaas ta'ee poolisiis ta'ee akkasuma immoo warra makalaakaa jedhanii san ta'e akkuma jiraniin Biheeraawi Xoor isaan keessa namoonni Oromoo ta'an hundumtuu kana keessa jiru dhugaatti hoggaasanii kan akkasii sun ammatti odoo deebi'ee teekinooloojii amma jiru wajjiniin odoo ta'e silaa Oromiyaan biyya ishee harkatti galfatti egaa kan hundumaan qophii kana qabnaa namni nu wajjiniin jira kan jedhamu abdiin kun ta'ee booda qophiitu ture amma yeroon isaa waan darbeef dhugaadhaan himuudhaaniif illeedha waan tokko kanan himu namoota gaafa odoon durfamin dursina jedhanii gaafa xiqimtii 23 Haile Sillaaseen ittiin inni algaarra taa'e ittiin eebbifamu gaafa sanii waan xiqqoo tokko qopheechanii turanii Oromoonni qopheechanii turanii garuu warri kanaa qophaa'e warra afaan adabatu miti namoonni dhagaanis nama afaan adabatanii miti odoo Oromoonni baay'eenuun dhagayin Amaarri Sabashaanis warri security'n hundumtuu dhagayeera eenyufaa akka qophaa'an abbaa isaan ta'an sirriitti dhagaanii jiru egaa sababa kana ta'ee abbaa qophaa'e boombii baqaqsuudhaaf bakka itti toltetti abbaa qophaa'e warra qophaa'an beekanii turani garuu walitti dabarsanii bakka hundumaatti akka
lolli akka ka'u dhibba keessa dhibba ture dhugaasitti gaafa san egaa soossenyaa kifla tor kan jedhamu Ogadeen kun akkuma jiruun Hararge kun akkuma jiruun ajajaan Abbabaa Gammadaati qophaadha. Erga silaa kanan irraa fadhe Tolaa Badhaaneeti Jeneraal Tolaa Badhaanee karaa Sidaamoo kana akkuma jiruun lola achi jiru biyya kana kan harkaa qabu isa ture karaa wannootiin isa tokko kuni lamaan wal eeguu turanii shaggaruma raadiyooniin haasofnaan asii hin calqabna homaa rakkoon hin jiru ture teeppii waraabame kan raadiyoonii dubbatus qophaa'e warri kana dubbachuudha qophaa'antu jira. Wanni hundumtu mootummaa hin qabanna jedhamee ture. Egaa bifa akkasiitiin boru qabna hoggaa jedhamu galgala san dallaa Jeneraal Taaddasa Birruu marsanii Jeneraali Darasee Dubbaalaa loltuusaa qabatee marsanii Jeneraal Taaddasa Birruu hoo qabne Dajjaazmaach Kabbada Buzuunesh hoggaa qabne dubbiin hin qabbanaa kan jedhamuuni isaan lamaan qabu irratti duula kaasan mana Jeneraal Taaddasa Birruu marsan saniinachi Taaddasa Birruu aasumaafachi qawween odoo dhokaatu ibidda san keessa ofii isaatiifis dhokaasaa odoo hin qabamin yeroodhaaf bahe saniini. Asirratti isinin dhaaba wanni kun odoo fonqolchi yaaddame hin ta'in dura ta'eeyyuu immoo isa booda. Yeroo karaa gaarii dhuftan nyaata mi'aawaa dhandhamuu ni feetu maarree yoo feetan mana nyaataa Shaggar Squaretti goruu hin dagatinaa. Nyaata mi'aawaa kana akkamiin dhufnee argachuu dandeenya jettanii yaaddoon isin hin seenin. Torban guutuu, ji'a guutuu, waggaa guutuu, sa'a 10 AM kaasee hanga sa'a 9 PM'tti ni argattu. Hundaafuu nutti goraa dhugeeffadhaa. Teessoon keenya 150711 Avenue, South West Calgary, Alberta, Canada. Bilbilli keenya 403-283-223. Mana nyaataa Shaggar Square. Wanni kun odoo fonqolchi yaaddame hin ta'in dura ta'eeyyuu immoo isa booda. Fonqolchaa qophii hoggaa ta'u. Qophii irra ture gaafa xiqimtii 23 halkan xiqimtii 22 ture kan kuni ta'e. Halkan Dajjaazmaachis bahe bakkatti qaxaratanitti ture bakka isaan jiran hin beekama. Bakka tokko hin jiran kophaa jiru jarri lamaanii. Namoonni baay'een egaa isaanuma bira kan jiran warra jirantu jira. Kun rifateetuma manuma ofii taa'ee maaltu ta'a laata jedhee dhaggeeffata. Garuu akkuma jiraniin warri hidhannoo qaban hundumtuu qophaa'aa ture. Bakkuma jiranitti bakkuma jiran sanii akka ka'an bakkuma walitti qabaman sanii akka ka'an namni hunduu waan qabu qabatee. Mana keessa jira bakkee qabu bakkee walirraa faffagaate achuma dhokaasa kaasuudhaaf akkuma raadiyooniin haasa'een kana ture. Egaa bifa akkasiitti qophaa'anii odoo jiranuu marfame Taaddasaanii nama erganii ani nan beeka nama ergamelleedha nama erganii akkam maal fakkaata toorri Taaddasaa karaa saniin toorri Jeneraal Taaddasaa Tooksiitu jira jedhamee oduun geenyan nama erganii maaltu jira jennaan Jeneraal Taaddasa Birruu bahee jira lubbuudhaan homaa hin taane garuu bakka tokko jira jedhan. Haa ta'u malee akkatti wal arganii kabbadaadhaan wal quunnamtii godhan jechuu kooti. Jarreen kun lamaan alattafnaan badii keenya jedhamee beektaa yeroo tokko bakka dadhabbii qabnuuni diinni nutti seenaa beektaa Dajjaazmaach Kabbada Buzunashii fi akkasumas Jeneraal Taaddasaa Birruu jarri lachuu amantii kiristaana irratti baay'ee jaboo turanii waggaa sanitti. Kanaafi maqaan isaa liqa silxaanaat kan jedhamu Habtamaare immoo Habta Gorgis jedhamu namtichi
karaa amantiitiin Haayile Sillaaseen ufitti dhiyeechee ganama faa daggamuuf suni hin beeku jarri lachuu namicha kana akka nama waaqni eebbisaa wayiititti ilaalu ija amantiitiin hoggaa laalanii namicha sanii fi Lilti Sanaanyee Warq intala nugusaa jara kana lamaan wal qabatanii qeessota eda'atanii masqalii qabatanii Jeneraal Taaddasaa fi Kabbadaa Buzunesh barbaada karaadhuma wannoo kanatti qajeelanii karaadhuma hoolotaa kanatti qajeelanii booda wal arganii lakkii hin tuqamtanii namni sin tuqun jiru tooksiidhanii mana keechanii kan xiitini baay'ee baballeechee deebisameeti isinii ijaaramaa dhaabni keechanis hin tuqamuu biyya feetan keecha deemtanii waan barbaaddanii ummata keechanitti himuu hin dandeechuu homaa rakkoon hin jiru isinumti nuu deebi'aadha jedhanii namatti erguu qaban. Okay, kana asirratti dhaabesan warri boombii hidhatan sun maal ta'anii kan jedhamuttan deebi'a. Maqaa isaaniillee waa yaadattan ijoolleen. Dhugaatti qophaa'anii namicha galaafachuuf. Waliin rukuta kanaafani maqaa isaanii odoon qophaa'e wanumaan baasa garuu jarreen kana maqaa isaanii ammatti yaadadhu waliin rukuta. Kanaafi kan qophaa'e tokko namni lama Goorgisiitti turanii isaanii odoo isaan Goorgisii ga'anii hoggaan guftichi seenuu fi ba'u qophaa'anu durumaanuu abbaa isaan ta'an waan beekameef achumatti security'n isaan qabate. Kan lammataa namicha baay'ee beekamaa yeroo hundumaa Haayile Sillaasee fuulduratti ulee isaa waaqa keechatti ol darbachuudhaan baay'ee beekamaadha. Haayile Sillaaseen illee isa laaluu baay'ee jaalata akka akrobaatii tokko godhata kun immoo 4 kiiloo kan jedhan isaan ootasa Goorgisiidha odoon rukutamiin ba'e 4 kiilootti ho'inni taa'ee namoota salfii godhan laalu hoggaasan akka godhamudha. Namtichi kun kiisitti boombii qabatee ulee isaa san qabatee Haayile Sillaasee fuulduratti hamma daqiiqaa 5 kana agarsiisuu fi gammachiisuudhaaf kan qophaa'e odoo inni achiin ga'in innuma hoggaatti dhiyaatu ati lakki xinnoo dadhabdeerta taa'i jedhanii durumaanuu beekanii makiinaa keecha kaawwatanii. Kanaaf egaa paarlamaadha. Paarlamaa bira hoggaa ga'anii nama lama kan paarlamaa keechatti akka kana godhani qophaa'anii ijoolleen kun lamaan mana isaaniitii hin baanee turre manuma turanii hamma Haayile Sillaaseen wannootti paarlamaatti qajeelutti gaafa Haayile Sillaaseen paarlamaatti qajeelee achi gadi ba'ee haasaa godha ummata achi dhaabbatutti hoggaa ba'uu namni duri Haayile Sillaasee marsee ittaanee fotograafii faa ka'u Haayile Sillaaseen akkuma kophaatti lakkaa'ama namni hundumtuu boombiin akka darbatamtu waan beekuuf itti maxxanuun barbaanne. Dubbiinis waan nama rifachiisadha. Haa ta'u malee jarreen kanaaf qophaa'an isaanii manaa ba'ee taaksii qabachuudhaaf fiigu taaksiin security jaa kan ofirraa qabdu taargaan ishii karra dura dhaabbattee isaan eegdi harkatti kaasanii ishii dhaabanii achumaan karaa poolis dhaabaa geechan jira. Achi hin geenye jechuu kooti. Akkasitti nuguftichi odoo waa tokko hin ta'in mana isaatitti hoggaa galu. Hoggaasan hixaan nu harkaa buutee namni hunduu sodaatee bakka seenu wallaalee waa kanarratti baay'ee tapha guddaa taphate hundumtuu bakka dhokatu barbaade maal goonu gaa jedhamee teeppiin qophaa'e haasaan qophaa'e hundumtuu dhokfamee namni akkasitti Taaddasaanis ba'e Dajjaalmaach Kabbadaanis ba'e kunis hin taane waa tokko odoon ta'in shaggar duwwatti odoon ta'in bakkatti qophaa'an hundumattuu namni hundumtuu sodaa isaatti irratti deebi'ee mana ofiititti deebi'ee kana ture raadiyooniin kuni baay'ee hin jiru arsiin kophaasaa ba'ee fardaan guyyaa 3 eegee humtuu odoon ta'in hafnaan karaa mana ofiititti deebi'anii
shaggaruma keechaa namoonni baay'een caakkadhuma seenanii achitti guyyaa lama beelan du'anii humtuu shaggar keechaa sosso'uu dinnaan dhokatanii karaa mana ufii deebi'anii akkasitti ta'ee kan sanii nu harkaa fashala. Wanni kun fashaluu isaarratti hamiiniin ka'a hagam akka dhugaa ta'e garuun beeku iccitii kana Macaaf Tuulama wajjin mari'atee iccitii kana kan baase namoota jaarsa nugusicha galaafachuuf qophaa'anillee kan qabsiise maqaa isaanii dabarsee kan kenne. Turtiin waliin qabaataa jirtan irraa barnoota argachaa akka jirtanii fi akka itti gammadaa jirtan abdii isinitti qabna dhaggeeffattoota keenya. Lakkoofsi bilbilaa qophiilee keenya ittiin dhaggeeffachaa turtan jijjiiramuusaa gamanumaan isin hubachiisuu jaallanna. Haaluma kanaan dhaggeeffattoonni keenya Kaanaadaa fi US Ameerikaa irraa bilbilaan qophiilee keenya hordofuu feetan lakkoofsa keenya haaraan 1712 77 duwwaa 7 duwwaa 62 ta'uu isaa isin beeksifna. Sagantaan keenyas itti fufa. Wanni kun fashaluu isaarratti hamiiniin ka'a hagam akka dhugaa ta'e garuun beeku iccitii kana Macaaf Tuulama wajjin mari'atee iccitii kana kan baase namoota jaarsa nugusicha galaafachuuf qophaa'anillee kan qabsiise maqaa isaanii dabarsee kan kenne Jeneraal Jaagamaa Keellootti jedhamee hamatama. Dubbiin kun hagam dhugaadha? Baga kana na gaafatte obboleecha ko dhugaa sitti muudha fi dubbiin kun dhara soba. Kan Jaagamaan sittima mee namni dhaga'u sirritti haa beeku. Jaagamaan garaadhumaan jaalalteedhumaan Macaaf Tuulama keessatti misoome. Akkuma Jeneraal Abbabaa Gammadaa innis loltuu arattanyaa kifla xoor kan jedhamu guddaa bal'aa biyya Oromoo kana hundarratti kan ta'e isaanii wajjiniin jira. Isaan ajaja. Jaagamaan waan baay'ee keessattuu lola baale namoonni akka dhumaa jiran mootummaan biyya biyya Somaalee sharmaarkeen garagalee Zayid Barreen akka shoomame. Zayid Barreen fi Haile Sillaaseen immoo walii galtee farramanii wal ta'anii Oromoota uf keechaa yaasuudhaaf walii galan kana Jeneraal Jaagamaa Keelloo waan sirritti beekuuf jarana namni keenya dhumaa jira. Ijoolleen teenya garuu ijoolleen baalee hidhatteerti. Qawwee dhokaasuu beekti. Qawwee harkaa qabdi. Ammatti akka jirutti jarri kun lamaan Oromoo lafarraa fixaa jiru. Maal balleechuudhaaf qophaa'aa jirti hoggaa inni jedhu. Egaa maal godhuu dandeenya jennaan isaan balleechurraa ani Waaqoo wajjiniin haasayeetan ijoolleen teenya akkuma hidhatteetti haa ta'echu garuu Waaqoo wajjiniin haasayeetan Haile Sillaasee bira fidaa jedhe. Jeneraal Waaqoo fi warra Waaqoo wajjiniin jiran warreen gurguddaa kana wajjiniin Jaagamaan haasayee jibba Jaagamaan qabanii beeki. Warri loltuu yeroo sanii jaarsolii har'aa hoggaa gaafatte jibba Jaagamaan qaban jibba eenyu Habtooldi ilma obboleecha jibba isaati kan qabani maleedha jibba Jaagamaati miti jibba Walde Sillaasee Barakaafaa jibba saafaa kan qabani kan lolas kaase jibba Jaagamaan qabanii jibba Daani'el Abbabaan qabani warri biyya sanii akkuma jiraniin maaliif Oromoo tajarri kuni isaanis hin hubne amma booda Jaagamaan kana jedhee nama kana Macaaf Tuulamni eega kanatu qarqara jette ummanni keenya dhumuurra waan sitti fakkaate gochuu dandeechaa jedhaniini kanarratti hojjeteeti Jaagamaan booda erga ture kan Jeneraal Waaqoo faa fi Haile Sillaasee walitti fidee isaa walakkaatti nagaan uumame biyya isaan bilisoomsan keessatti nagaan illee hin uumamin malee egaa
jaagamaan nama kana faa godhe garuu siin jedhagaa eegan kana haasa'e jaagamaadhaaf falamuu miti guyyaan isaa jala oggaa ga'u jaagamaan Haayile Sillaaseen jaagamaa sodaate jaagamaan keessa jiraannan homaa abdiin qabuufiin jedhe amma jaagamaan namnaa gorsuu ufumaa yaada isaa geeddaruu hin beekamu Haayile Sillaasee bira dhaqee ani dhibamee biyya alaatti na ergii baay'een dhukkubsataa jira jedheen ati akkas jennaani maafan sin ergine si caalaa namni jaaladhu hin jira yaa jaagamaa jedhee Haayile Sillaaseen baasii hundumaa danda'ee biyya Faransaayititti erge xiqimtii bultii digdamaa qabee jaagamaan biyya Faransaayii jira disipiliinii wattaaddaraa hin beektaa jeneraalli arattanyaa kifla xoorin qabu biyyaa bahee Faransaayii dhaqnaan isaa gadi warri jiran tokkollee arattanyaa kifla xoorii ajajuu hin dandeenye lolli tokko kan kashafee sababa kanaan kashafiisa hoggaa saniiti irratti jeneraal jaagamaan roolii akkasii taphate kanumaa jedheeti mootummaan erga lolli qopharaa'ee booddee hoggaa deebi'uu bakkuma isaatitti kan deebisee kana komiin qabu kana oduu asiifachi odeechee kan jedhan sun dhara inni jidduu deemee walitti naqnesi hin odeechinesi citi organizationii sirrumatti qabee ta'a loluudhuma lola kana keessatti uf makuu waan sodaateef biyyaa bahe hirmaannaa isaa xiqqeessee jechuu keessan eeyyen kana saniin achi arattanyaa kifla xoorii kan jedhanii suni akkuma jiraniin Oromoota akkuma jiraniin harki 70 unuma hafanii homaa qooda keessaaf fudhanne kaane Daawita Abdii jirani Midir Xoor Azaayii ture inni no marfanyaa Azaayii ture kan isaati fi warra jijjiru bakkeen itti wanni godhan na kan jaagama oduma amma inni du'eera oduma kanarratti dhaabbate namni dhugaa barbaadu kanarmaan amma jedhe kana fudhate gaariidha jaagamaan keechaa eeche akkan ajanyeef anin jiru homachaatu lamni successfully ta'e dhibameen biyya Faransaayii deeme malee anis maal isinii wajjin nan jira jechuudhaaf Haayile Sillaaseen immoo keecha waan beekuuf ani dhibameen nan biyya Faransaayii erge kana intrigiin achitti hojjetame dadhabbiin keenya yeroo baay'ee waan akkanaa kun waan baay'ee irratti hojjetaa baaneeti waan xixinnaa kanatu nu galaafata intrigii jaraatis wallaaluudhaan egaa amma machaatu lamatti deebina wannoota sin deebisa namoota tarkaanfii fudhatan jedhanii booda daa'imnatiidhaan qabaman sana maqaa isaanii sirrii hoo ta'e waraqata wayii of biraa qaba. Dhagaa tokkoon simbira lama kottaa dhugaa bashannanaa daldaltoota Oromoos dinagdeen jabeessaa jechuun isin yaama. Gosoota dhugaatii biiraa, wiskii, wayinii akkasumas dhugaatiilee filatamoo biroo. Cheers. Cheers. Mana dhugaatii FB Liquors. Teessoon 1905 9th Street Northwest Washington DC. Cheers. FB Liquors. Wannoota sin deebisa namoota tarkaanfii fudhatan jedhanii booda daa'imnatiidhaan qabaman sana maqaa isaanii sirrii hoo ta'e waraqata wayii of biraa qaba. Tokko Hayilamaariyaam Diimaa, lammaffaan immoo Fiixummaa Hiikaa, sadaffaan Hagarii Tulluutii jedhani. Maqaan kun sirriidha moo dogongora? Dhugaasitti muda fi agaree tulluu keessa hin jiru. Jarreen kun lamaan jiru nama baay'ee dhagaa kan jirani amma kana keessa karaa 7 kana kan qophaa'an. Kuni lamaan fi kan biraatis jijjiru. Agaree tulluu keessa hin jiru. Agaree tulluu Hayilamaariyaam Diimaa jira. Fiixummaa Hiikaa jarri lamaan jiru isaan jiru. Maqaan amma na yaadachiifte warra biraatis xinnoo daddabalamee gaariidha baruu irratti argite namoonni sirriitti barreechan jiru achirraa arguun hin danda'ama. Egaa jarreen kunis kun sodaatanii bibittinnaanii
agaree tulluu kibirbanyaa ture baay'ee beekamaadha. Saniin achi akkuma jeneraal Taaddasaa Affaan ba'aniin warra akkasitti camadaafaa kan jedhamantu ture goota baay'ee turanii jarriin kun akkuma badanitti bakka bu'an dhaban. Agareen biyya isaatti galee durumaanuu xiiqii qabaa ture warri baalafaa waan irraan ga'e biyya sanitti gawaa'ee agaree odoo dubbanne nu caalaa kan poolisnaa ermijaa xaafe tokkotu jira biraayin qabaa inni mataa isaatiin yeroo biraa kan danda'a kan qabu namni waan baay'ee haasaa innaa dhiira caaluu nama torba ta'ee nama Haile Sillaasee garagalchuudhaaf qophaa'ee shaggar seenee ture hin taane kanumaan dhiifna kan isaayi egaa amma jara sossobanii erga deebisanii booddee ka maal jedhee Dajjaazmay Kabbadaanii namoonni baga nagaan deebite jechuudhaafi mana Dajjaazmay Kabbadaa hoggaa dhaqan halaalatti waraqaa xaafee muka silkii irratti laxxafee ana gaafachuudhaaf warri dhuftan hundumtuu ani nagaan jira ulfaadha garuu ammatti keechummaan sittin dhufin jedhamee waanan ajajamee fi ammatti karra isinii banee oliisin seensisu ulfaadha maqaa keechanii daftara muka kana jala jirtu irratti kaa'atii deebi'aadha jedhee barreechee lafa kaa'e kana argee jira anis dhaqee farramee biraa deemeera. Kan lammataa mana jeneraal Taaddasaati amma deebi'ee mana jira. Mana jeneraal Taaddasaa karri banaadha abbaan fedhe hin dhaqaa hin taphataa xinnaa guddaa hin jedhamu nama jaalataa abbaa fedhe xinnaadha kun guddaadha kun bakkana kun achi hin jedhu achi namni hin dhaqaa ture. Amma ergaatti erganii namoota sitti dhufan kana walirraa hin cinne kana dhaabii siin jennee jedhaniin jennaani ani namni dhufee baga nagaan galta hoggaanaan jedhan maafan dhaabaa jedhe. Amma gaafni isaa yeroo ammaa kana filsataa isaan jedhan kana Haile Sillaaseen ufiif dirree dhawaa isaatitti akkuma barate qajeelee inni achitti hoggaa qajeelu daraseen faan halkan dhufanii marsanii amma daraseen mataa isaatiin achi dhaabbatee amma qabuudhaaf itti marsanii hoggaa jiran ammas taanaan akkuma tanaan dura Taaddasaan isaan walakkaa bitaa mirgaan boombii facaasaa baqaqsee bahee isa wajjiniin namni hamma tokko ba'anii jiru. Gaafa san odoon tuqamin nagaan kan mana sanii ba'an warra isa gaafachuu dhufan namoota baay'ee turan. Ammallee taanan jarreessuni waa inni nama hunda waan ol seensisuu fi warra mootummaa wajjiniini baay'ee wal jaalaltee qabanii kan akka katamaa Ifruu kana fa'aa kan akka eenyu abbaa Daraash kan jedhamu tokko jira isa fa'aa hin jijjiiruu turan jarreen akkasii kun warra mootummaa wajjiniin baay'ee quunnamtii bareedaa qaban achi turan waa tokko odoon ta'in odoo rifatiin hoggaa marfamu san jarri mana sanii yaa'anii deeman. Taaddasaa achitti qabanii waan ta'aniif haa ta'u waan inni ta'e hamma ammaatitti illee namni himu hin jiru. Egaa jarreen achi jiraachuu isaanii kanan ibsuu barbaada namni baay'ee kana. Katamaa Ifruu Oromoo miti. Oromoo miti. Tasammaa abbaa Daraash kan jedhamu moo kan biraa jira naftanyaa karaa Amboo kana. Jarreen kun lamaan achi turuu isaanii namni biraallee turuun unuma mala isaan nan yaadadha. Namni baay'een dhaadhechanii taasa'u Katamaa Ifruu akka miseensa Macaatuu Lamaan karaa mataa kootiitiin bakka tokkotti nagarre warri Macaatuu Lamaa duraan dursee keessa jiran hoggaa argan hin beeku malee bakka deemin hundattis hin mul'anne ittuma dhiisaniiti. Miseensarraa wanni jedhame kitaaba Giziitinaa Gizoot irratti akka jedhutti mana murtiititti shufeeriin Taaddasaa yeroo ragaa ba'u galgala tokko Daani'eel Abbabee fi Katamaa Ifruu galgala dhufanii jeneraal waliin haasa'anii deemanii jedhee ragaa ba'ee jedha. Inni Daani'eel Abbabaa.
deebite colleen taane malee odoo akka namaa sila kaatabanne Umar Rabbi keenya sirnaaf gadaa qabna keeraaf seeraan bulla hamtuun goonee kalee cubbuu yaanne malee biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kotu du'a nuuffatu Umaan bulta waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti Gaafiif deebiin Obbo Lubee Birruu waliin taasifne hin xumuramne kutaa sadaffaaf qaxumuraa torbee nu eeggadha turtii keessaniif guddoon isin galatoomfadha haga torbanitti wallee eegallee kanaan nagaa kiyyan isinitti dhaamadha Gegeera ruulaata jiru deegatana jirtu yaa jarana mal walii goonare kamtuu meeqaan dabre rabbarraan nu ga'e kiyya korommiin jillee akki garaan taane akki baraan ollee bulanii laalanii rabbiin lolanii jettere ataabore ergalaaf tabbaal mattiin dabarre akkamittan callisaa teetu nu gahuuf deemti eegere jettere ataabore ergalaaf tabbaal mattiin dabarre akkamittan callisaa teetu nu gahuuf deemti eegere Oricha dubbatu salphiftuu jala haftu Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu 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 Ya rada garre masentu gana nabduri manfutu yokan nalte sanyintatu yokan kote gumbingutu Ya rada tira da garre yokan lefonya ne marre Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu Malo ya baye malo ya buko bekta kangarako sitti abdachuko walirratti duuna gallis walumani jaalalti qixxeedha maali adarani jaarsiloon hin eegu dhimma marrachiisa ambarana moojii sinna kakachiisa yabaate jarree walitti kaate yabaate dubbititti jabaate Egabe nungalla naningal tu sinangal muchayo gal mishagar yadi gal mishagari tiyadamme Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu 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 Yona suma gadilalu gange madfi kumayati Yonsi jede dube mali bokenille na majefti Yomu siladu tinolu sende loladi rinjilu Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu Ada wasane
sanyii kiyya sila baranan baatu. Aadaa wasanee yaa mulaatu dachisi sanyii kiyya sila baranan baatu. Aadaa wasanee yaa mulaatu dachisi sanyii kiyya sila baranan baatu. Aadaa wasanee yaa mulaatu dachisi sanyii kiyya sila baranan baatu. Amma yaa marito malo yaa marito kee galli fagaate nattis korrammaate. Kottu baale buuna kaamiyooni daani beenu shaggar baana kaamiyooni daani nu waddaan hin baanu salphuma dubbiini jarri maal odeessa raadiyooni daani yaa caalii dubbii tanatti ilaali yaa suutee sanyii qallaba goote. Egaa beenuun kallaa